Kiristoos du'aa ka'eeraa, humnaa fi aangoo isa jabaan seexana hidhee Addaamin bilisa baasee nagaa kana booda gammachuu fi nageenya ta'eera. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, haadholee keenya, abbootota keenya, obboloota keenya hundumti keessanuu akkam jirtanii, akkamiyyuu na eegdanii, akkamiin sa'aatii kana eegdanii, amiin amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaa Waaqayyoo, maqaan Gooftaa keenya Yesus Kiristoos kan ulfaate fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos du'a keessaa gara jireenyatitti, si'oolii irraa gara gannatitti, abaarsa irraa gara eebbatitti kan nu fide, galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaa isheen dhiisnuti, qulqulleettii qulqullummaan, dubra dubrummaan, fayyisaa addunyaa kan nuuf deesse, maqaan haadha teenya qulqulleettii dubree maaramii kan ulfaattee fi kan kabajamtee nuuf haa taatu. Akkasuma maqaan ergamootaa, duuka bu'ootaa, raajotaa, wareegamtootaa akka hojii isaanii, akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootitti sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, guyyaan kun kan waliin ilaallu, torbee Gooftaan keenya Yesus Kiristoos du'aa ka'een boodatti kan guyyaa wixataa, kan guyyaa kibxataa, kan guyyaa roobii, kan guyyaa jimaataa, kan guyyaa kamisaa hundasaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti kan waliin barannu ta'a jechuudha. Egaa kan nama barsiisu Waaqayyoodha, kan nama gorsu Waaqayyoodha. Namni akka shamboqqoo ta'ee sagalee Waaqayyoo isa ulfaataa isa baraa baratti kan darbu, isa ibiddaa fi hafuura qulqulluu of keessaa qabu namni ni barsiisa. Garuu kan barsiisu Waaqayyoodha. Namni hafuura dadhabaadhaan kan irra bulee nama barsiisu Waaqayyoodha jechuudha. Egaa Gooftaan keenya Yesus Kiristoos kan dubbates, kan barsiises, kan hubachiise hundumaa akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootitti kan barannu, kan nu barsiisus Waaqayyoo ta'uusaa beekuu kan qabnudha jechuudha. Egaa akkaataa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidootitti manni amantaa keenya guyyaa du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Yesus Kiristoos booda kan jiran moggaasa garaagaraatiin kan waamtu jechuudha. Isa kanas guyyaa wixataatiin maadoot jettee ni waamti. Egaa tokkoon isaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa guyyaa wixataa yookiin maadoot jechuun maal jechuu akka ta'e kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa guyyoota du'aa ka'umsa Gooftaa keenya Yesus Kiristoos booda jiran keessaa inni jalqabaa yookiin kan guyyaa wixataa maadoot jedhamee waamama jechuudha. Maadoot jechuun jecha afaan Gi'izii irraa yoo ta'u yookiin afaan Gi'izii irraa kan dhufe yoo ta'u, hiikni isaatis immoo ce'umsa jechuudha. Guyyaa wixataa yookiin immoo maadoot kun afaan Gi'iziitiin ce'umsa jedhamee, afaan Gi'iziitiin maadoot kan jedhamu kun ce'umsa jedhamee waamama jechuudha. Yoo hiikkatu jechuudha. Afaan Gi'iziitiin maadoot kan jedhamu kun yoo hiikkatu ce'umsa jedhamee waamama yookiin kan guyyaa wixataa jechuudha. Bara kakuu moofaa keessa Israa'eloonni garbummaa fi bittaa warra Gibsii mootii Firaa'oon jala kan yeroo turanitti rakkinaan, qorumsaan, gidiraadhaan hedduudhaan booda Waaqayyo raajota ciccimoo saba isaatiif kaasee galaana Eertiraa erga adda kutee booda, erga adda kutee isaan ciisisee booda ayyaana Faasigaa akka kabajaa turan nutti dubbata jechuudha. Egaa nutis kiristaanonni immoo ayyaana du'aa ka'umsaa booddee kan jiru guyyaa ce'umsaa yookiin maadoot yookiin immoo guyyaa wixataa kun kan itti yaadatamu fakkeenyaa fi sababa mataa isaa kan qabudha jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hoggaa dubbifne jecha akkana jedhu arganna jechuudha. Jecha Waaqayyoo isa ulfaataa jechuudha. Gooftummaan hundinuu Waaqa irratti, lafa irratti anaaf kennamee jira. Gooftaan keenya akkuma dubbate guyyaa kana jechuudha. Gooftummaan isaa lubbuu boqonnaa dhabdee turte gara boqonnaa isheetti kan deebise, lubbuu dukkana keessa turte gara ifaatti kan deebise, lubbuu gaddaa turte gara gammachuutti kan deebise, lubbuu si'oolii keessa turte gara gannatiitti kan deebise. Guyyaa Gooftaan keenya Yesus Kiristoos
akka nuti ceene guyyaa itti yaadannuudha jechuudha. Guyyaa maadoot kun yookiin immoo guyyaa wixataa kun jechuudha. Kanaaf manni amantaa keenya guyyaa mi'aadoot jedhamtu yookiin immoo guyyaa cimsaa kana kan itti yaadattus kanaaf jechuudha. Namoonni jireenya gadadoo keessa jiraachaa turan jireenya aaraadhaan Waaqayyo waliin jireenya gammachuu akka jiraataniif sagalee Waaqayyoo kun ni labsama jechuudha. Qulqulluu Phaawulos uummata warra Qorontoosiif yoo barreessu akkana jedheeti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5:7-8 yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Raacetii of keessaa hin qabdan erga ta'e isin bukoo haaraa ni taatu. Kiristoos hoolaa Faasigaa keenya aarsaa nuuf ta'ee jira jedha. Egaa kanaaf koottaa biddeena raacetii hin qabne kana jechuun jireenya qulqullaa'uu fi isa dhugaa ta'e ayyaanichaaf ayyaaneffanne malee raacetii moofaa yookiin immoo raacetii jallaa fi isa ammayyaa of keessaa qabu in ayyaaneffannu jedhee jira jechuudha. Egaa raacetii isa moofaa kan jedhame yookiin raacetii kan jedhame maali yoggaa jenne raacetii kan jedhame cubbamoota jechuudha. Cubbamtoota jechuudha. Gooftaan keenya warroota cubbuun kufan hedduu yeroo fayyisaa turetti lammaffaa deebitanii cubbuu akka hin hojjenne isin abboomen ture jedhee dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya kabajaa fi akkasuma kabajamaa foonii fi qulqulluu dhiiga isaatiin warroota cubbamoota akka isaan qulqullaa'an booda yookiin lammata deebi'anii cubbuutti akka hin kufneef akka isaan of qulqulleessaniif foonii fi dhiiga isaatiin akka jiraatan taasisa jechuudha. Akka jiraannuuf raacetii isa duraa osoo hin taane raacetii isa haaraa kanaan akka jiraannu nu taasise jechuudha. Maaliif duraan cubbuu garbummaa waggaa 5,500 keessatti turreessan dhidhiitamaa kan turreessan si'oolii keessa kan turreessan gannatti keessa akka deebinu nu taasise gara ifaatti kan nu ceesise si raacetii isa moofa sadhiisatti raacetii isa qulqulluu jireenya isa qulqulluu kana jiraadha jedhee dubbate jechuudha. Egaa guyyaa irraa kanas cubbuu duraa irraa kan jiraachaa turre gara haaraatti ceenee Waaqayyo wajjiniin akka jiraannuuf inni kan nu taasise jechuudha. Kanaaf jechuudha. Kanaaf nutis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti inni dhiiga isaa lolaasee lubbuu isaa dabarsee kenne nutis immoo jireenya isaatiin akka isa wajjin jiraannu nu haa taasisu jechuudha. Kan nurraa eegamu isa kana jechuudha. Torbee du'aa ka'umsaa booda torbee guyyaan inni lammataa immoo guyyaa kibxataati. Guyyaan kibxataa kun karaa biraatiin maal jedhamee waamama? Toomas jedhamee waamama jechuudha. Toomas jedhamee waamama jechuudha guyyaan kun. Akka mana kiristaana ortodoksii tawaahidootitti guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa booda kan jiran moggaasa adda addaa akkuma qaban guyyaan kibxataa kunis Toomas jedhamee waamama jechuudha. Guyyaa kibxataa kun Toomas jedhamee beekama jechuudha. Guyyaa kibxataa kanaan jechuudha. Qulqulluu Toomas duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 keessaa isa tokko yoo ta'u maqaa biraa immoo maqaan isaa kan Toomas maqaa biraa inni ittiin waamamu Didimoos jedhamee maqaan isaa ittiin waamama jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 20:24 yookaan dubbifne ni arganna jechuudha. Gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'uuti. Guyyaa kana jechuudha gooftaan keenya awwaalota caccabsee aangoo isaatiin seexana barbadeessee balbala si'oolii cufee jireenya nuuf kennee aangoo isa guddaadhaan du'a mo'ee ka'uu isaa duuka bu'oota isaatiif dhugummaa isaa gooftaan du'aa ka'uu isaa kan itti dubbatee fi ragaa kan ba'aa turedha jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24:34 yoo dubbifne jecha kana ragaa nu ba'uu isaa wangeela Abrahaam irrattis barraa'uu isaa ni yaadanne jechuudha guyyaa kana jechuudha. Garuu qulqulluu Toomas du'aa ka'umsa gooftaa keenya ni shakke jechuudha. Yeroo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Toomasitti jechuudha ni himan jechuudha. Gooftaan keenya du'aa ka'uusaa inni garuu hin amanne jechuudha. Toomasitti hin amanne reebichaa fi gidiraa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warri Yihuudoota irratti qaqqabsiisaa turan waan argaa tureef garuu inni du'aa ka'uusaa san qabatama waan barbaadeef amanuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Innis akkana jedhe jechuudha. Hanga cinaacha isaa eeboo waraanametti harka isaa mismaarii kan waraaname osoo harka kootiin tuqee hin argin ani amanu jedhee raawwatee duuka bu'oota isaatti dubbate jechuudha. Osoo kana egaa inni isaan kan hundaan amanu jedheera jechuudha.
osoo kanaan jirannu yookiin osoo akkana jechaa jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka tasaa dhufee raawwate isaan gidduutti argame jechuudha. Nagaa isiniif haa ta'u. Kana booddee Toomasis jechuudha. Quba kee fidi asnatti agarsiisi jedheen jechuudha. Harka lamaan isaa ni ilaale jechuudha. Harka Waaqayyoo jechuudha. Harka kee fidiiti madaa cinaacha koo keessaa ka'e kan hin amanne ati an akkatti hin amanne jedhee raawwate amma inni waan amanuu dadhabee fuudhee raawwate harka isaatis itti agarsiise jechuudha. Toomasitti jechuudha. Gooftaan keenya akka Toomas harka isaa tuqee isa amanuu eeyyameef jechuudha. Toomasis harka Waaqayyoo akka inni tuqee akka ilaalu ni eeyyamee jechuudha. Uuma samii lafaa inni ibidda ta'e inni hafuura qulqulluu ta'e Toomasiin isa foon uffate waan amanuu hin dandeenye inni eeyyameef harka isaa akka ilaalu mizmaariin kan rukutame jechuudha. Mizmaariin rukutamu isaatis jechuudha. Egaa Toomasis harka isaa ni tuqe yeroo harka isaa tuqutti akka laastikititti gubateetti Waaqayyo gooftaa ta'uu isaa ni hubate jechuudha. Akkas jechuudhaanis ragaa ni ba'e jechuudha Toomas jechuudha. Gooftaa koo Waaqayyoo koo jechuudhaan qulqulluu Toomas ragaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ba'ee jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irrattis yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Yaa Toomaas waan na argiteef na amante malee otoo na argin ta'ee ana na amantaaree jedhee raawwate itti dubbatee jira jechuudha. Maaliif warroonni akka namatti amantan sin qulqullaa'uudha sin eebbifamuudha jedheera gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 33 fi ji'a 3 addunyaarra deemee yoo barsiisutti kan hin amanne baay'een isaanii ni jiran. Gabaa 5 kan ta'an nama 5,000 ol kan ta'an in amanne usheedhanii callisanii kan deeman bifa isaa bareeda waan ta'eef bifa isaa laalu kan deeman ni jiran. Nu fayyisa jedhanii kan deeman baay'een ni jiran. Nu nyaachisa jedhanii kan deeman baay'een ni jiran. Irratti ka'uudhaaf kan deeman baay'een isaanii ni jiran jechuudha yeroo sanitti jechuudha. Egaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo isaan isa wajjin jiran kan hin amanne baay'een isaanii ni jiran jechuudha. Har'a garuu hafuura qulqulluudhaan namoonni milikkita gara garaa barbaadanii duukaa bu'an baay'een ni jiran. Namoota milikkita gara garaa barbaadanii kan badanii ni jiran. Raajota sobdootaatiin liqimsamanii raajota sobdootaatiin fudhatamanii kan badan baay'een ni jiran jechuudha. Milikkita waan tokko fayyuu yoo argan gara nama sanitti amanuu deeman jecha sanitti osoo hin taane nama gocha isaan raawwatutti ilaaluudhaan kan deeman baay'een ni jiran. Har'a namoonni baay'een faarfattoota yoo inni faarfatu sagaleen itti bareedeedhaaf nama san fakkaatanii kan deeman baay'een ni jiran. Yoo inni barsiisu barumsa isaa ilaalanii kan deeman baay'een ni jiran. Isaa miti jecha Waaqayyoo isa ulfaataa fi kabajamaa san ilaalanii yoo deeman isa san gaameen banni irratti kan nama taa'u jechuudha. Isa san gaafa guyyaa dhufaatti isaa mirga kan nama dhaabsisu jechuudha. Maaliif jechi Waaqayyoo nama fayyisa, jechi Waaqayyoo jireenya namaaf kenna, jechi Waaqayyoo boqonnaa namaaf kenna waan ta'eef jechuudha. Egaa walumaa galatti gooftaan keenya guyyaa kana guyyaa kibxataa kana Waaqa ta'uusaa, qorichaa fi fayyisaa addunyaa ta'uusaa, du'a barbadeessee gara jireenyaatti deebisuusaa duuka bu'oota isaatiif qulqulluu Toomasitti guyyaa itti Toomaasiif ibseera jechuudha. Akkasumas raajiiwwan mallattoowwan gara garaa duuka bu'oota isaatti guyyaa inni macaafa qulqulluudhaan ragaa itti ba'eef jechuudha. Maaliif nuti sarra yoo hin amanne yoo lapheen hin amanne yoo ija keenya nama arginutti jenne nuti hin ta'u jechuudha. Hafuura qulqulluu hafuura Waaqayyootiin amanuu qabna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos macaafa kana keessatti kan hin caafamne milikkitoonni biraas baay'een barattoota isaa duratti hojjetee jira jechuudha. Duuka buutota isaa duratti hojjetee jira jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti kan hin barroofne baay'ee raajota baay'ee hojjeteera. Barumsa baay'ee barsiisee jira jechuudha. Biqiloonni addunyaarra jiran kun osoo qalama ta'anii lafaa fi samii irratti barraa'anii jecha nani dubbadhe jecha nani barsiise hin danda'an jedheera waan ta'eef jechuudha. Yookaan kitaaba qulqulluutti miti jechuudha. Kanaaf jechuudha. Isin kun garuu hundumti keessaniyyuu ana amanuu keessan labbiidhaan ta'uu qaba kan jedhes kanaaf jechuudha. Kanaafuu nutis immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amannee akka jiraannu Waaqayyo fedhaa fi eeyyama isaa nuuf taasisu jechuudha. Inni dukkana keessaa gara jireenyatti, si'oolii irraa gara gannatiitti, abaarsa irraa gara jireenyatti, eenyummaa keenya bareedina nu ta'e, dhukkuba keenya qoricha nu ta'e, gaafii keenyaaf deebii ta'e kan nu jiraachise galanni isaaf haa ta'u. Galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni fannoo isaatiif, galanni deessoo haadha isaatiif yaa ta'u. Amiin.